akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka mana olleen beeynu yoo hojidhaata akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka ganama baisa shasha ishimbirro egamana bane gadintenyu diro ganama baisa shasha ishimbirro egamana bane gadintenyu diro ujida wiritoine wada kalengarru koni khanyasiada hogayu hiraru Rabbini dandeessa atirraa jijjiiru mana olleen beeynu yoo hojidhaata akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka mana olleen beeynu yoo hojidhaata akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka qotee bulaa fi daldala taamarti aduudhaan qaqqaame guddifachuuf maati qotee bulaa fi daldala taamarti aduudhaan qaqqaame guddifachuuf maati kan hojjetu miti nyaataan kabiiraati kana ijaan garra gammachuu yoom jirti Rabbini dandeessa atin eeginnuti mana olleen beeynu yoo hojidhaata akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka mana olleen beeynu yoo hojidhaata akka galma gayuu didde ganamuudaa daraka waaqanurraa guuti qabaannullee akka ganama baisa shasha ishimbirro egamana bane gadintenyu diro ganama baisa shasha ishimbirro egamana bane gadintenyu diro ujida wiritoine wada kalengarru koni khanyasiada hogayu hiraru Rabbini dandeessa atirraa jijjiiru